عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن نجاجرت فياكي سني بقدرتني هرا متدري أسين درو أدان كن يروبي يقالو ميشا كم بتني قالو أمنا متدري جرجال كافينغا كتاسا دي سنين إيه سيتوري هرا متدري توكو ميشالي توكو كم بيقالو بتني قالو أمنو إيرستي شمارن كإلالتو akkasuma biyya gallee kan nullee fayyadee akkasuma galillee irraa argachuu dandeenyu yoo ittiin hojjanne yoo hojittiin bobbaane mata duree jedhuun meeshaalee lama qabadhee isinii dhufe keessattuu warroonni dhiiraa yeroo baay'ee meeshaa mana keessaa nu ilaallatu jettanii yaaddan isin dhiira Oromoo teenna malee dhiirri biraa akkasii miti isinillee rabbi nuuf haa qajeelchu nus isiniif haa qajeelchu jedha kara meeshaatti aanutti yoo taran immoo meeshaan har'a bitannee shaanxaa kaannee galuu qabnu kanuttiin ulfaannee ka qaraxanuun kafalchiifne kayoon biyyallee galle hojjanneen ittiin galis argamsiisuu dandeenyu akkasuma irraa fayyadamuu dandeenyu meeshaalee lama isaanis meeshaa mana rifeensaa ittiin sirreessan mana rifeensa dhiiraas ta'ee kan dubartii xaba'aan dubartiin biyya keenya keessatti beekamaa ta'uu baatus ka dhiiraa akkaan beekamaadha inuma hanga taraa ta'anii wal eegan takkaatti biyya keenya keessatti yeroo baay'ee ifaallee waan baduuf bakka ifaa san jineetera buusanii sanittuu taraa ta'anii wal eegan maalirraa kaka'e kuni nuti hojittiin bobbaanu waan yoo ofii kennaan hojjanne immoo nama hojjisiifnu kana jechuudha gabaabumatti yaadni kiyya har'aa meeshaa kana yoo galanne galii yoo ofiin hojjannes nama hojjatu itti goone nama ogummaa isaa qabu goone hojjannee galii agarsiifne akkasuma yeroo hawaasa kennallee qusachuudha yaada jedhu qaba yaadni kiyya fakkeenyaaf dhiirti tokko yeroo biyyarraa gara biyya keetiitti deebitu meeshaalee mana rifeensaa ittiin hojjetan kana hedduu bittee yoo kagaltuun taate hanga 2-3-4 akkasuma gaafa biyya galte nama ogummaa rifeensa sirreessuu qabu mana 2-3 kiraa fuutee fi yookaan guyyuurraa yookaan hojjete ta'e guyyuurraa galii galcha guyyarraa galii galcha kana biratti ati fayyadamoodhaan namni hojjetu sunis fayyadamoodha biyya keenyatti akkuma beekamu meeshaaleen barbaachisoo yeroo hunda hin argaman biyyaan baatti maallaqni jiraannan hanga feete bitachuu dandeetta kanaaf meeshaan kun yoo galteen qaraxa siin gaafatu akka meeshaa elektirooniksii gurguddaa biraa birrii guddaa ittiin kaffaltu shaanxama kee keessatti uffata kee gabaabsitee isa hedduu kaa'achuu dandeetta kanaafuu maashina rifeensa dhiiraa ittiin sirreessan kan areedaa kan mataa keessattuu ijoolleen qeerroon teenya guyyaa guyyaan jala kana sirreeffatanii garuu sun akka amantaa keenyatti baay'een hayyamamu kanaaf waan kana ta'eef meeshaalee akkanaa kana galleen yoo gara hojittiin seenee ofillee hojjetuu baannee nama itti goonee hojjechiifne ofillee fayyannee namas fayyannee akkasuma yeroo hawaasa keenyallee fayyannee jirra jechuudha kanaaf namni gara biyyaa galtuu meeshaalee akka mana rifeensaa kan dhiiraa ka ittiin sirreeffatan bittu malee galinii siin jechuu barbaada kayadhu galiin siin jedha akkasuma ati sobboleettiin mana rifeensa akka shari'aan dubartii teennaa hayyamtuuf akkasuma warroonni amantaa biraallee Oromoonni nu keessa jiran hin jiranii namni biraallee akka itti fayyadamu akkasuma nus akka itti fayyadamnu mana rifeensaa barattee waan hin beekamne tokko bara galaniitumaan hawaasa ofii barsiisanii hawaasas fayyadamuu taasisanii ofillee fayyadamaa ta'an jechuudha kanaaf jabaannee waan akkanaa kanarratti haa bobbaanu hanguma yoomii gabrummaa nama mana namaa dalaynaa miti yeroo biyya namaatti irraa gara biyyaa deebinu wantoota biyya keenyatti nus fayyadanii hawaas keenyas fayyadamuu qaban akka bitannee gallu isiniin jedha meeshaaleen ani isinii qabadhe kana lamaanii jabaadha isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh